tortoricha afaan dullachaa sirraa fattu maqaa kee jijjiirrattee dhuftee afaan nan beekadha dubbayatii gadi qooshaan shota tortoroota haala keessan dhiirota takka takka akka sirraa wayyaasne sina warra tasasii gadi baasin taagati. Waan jedheef qabaabaa waan jedheef qabaabaas maqaa jijjiirratanii dhufanatti keessatti baase gadi nurraa gabbaas qabaam baasu. Oye, ama esa sana que se supone que el pago como no vaya a ya te sanuma. Ayo, ya te sanuma. Mana goda tuh imma mati waktu imma. Oke, desa beti uga kade ya da sokke beti ya sodda ke mustira mudar ko Shada nama kapsis tu moshi shada nama kapsis. kulle gargaarsaa keessatti Inirmaatu wasabii dhugaa. Nirmaadha durattis mana siifaniitti siifaniin barbaadee bisi taateetti nagalchuu diddee jala taa'ee barri namni rukute nan dhufaa na eega. Sagaleen kiyyan jira. Biyya Arabaa keessa boolloo qotatee boolloo keessa nutti caffaraa jiru kana walitti agarsiisna sanis. Amma dura reeffa kana buqqinee tooyi waa wantala kanaa yaa hubannu odoon bubbunin jechuudha. Anamma siifanitti lakkoofsa kiyya ergee ture duratti itti ergee ture lakkoofsa kiyya ergee ture siifan biratti firrii wanti guurree reeffa kana buqqisuu qabna amma bakka buqqisuu qabna reeffa kana buqqinee intala tumtuu achi keessa jiraatte waan biraatu ta'e waan isaan awwaalan hin beeku. Rabbiin nama warra wallaadha nama ani garuu warra akkasii sana galachuu baay'ee na gaddisiisan obboleettitti sanatti baay'ee na gaddisiisan. Maan namni barumsa soo dhabe yoo barumsa dhabe yoo waa dubbisuu wallaale biyya keenyatti waan namni jedheen gurratti dhaga'uu qaba. Waan namni jedheen waa dhaga'uu qaba. Intaltu waan namni jedheen dhageechu. Akkasitti reeffa obboleettiillee dhiiga obboleettii tokkoffaa intala santu obboleettii isheettu dhiiga obboleettii ishee awwaalee garaan kiyyaa garaan gubata. Erga gaafa intalli sun duutati agarraa garaan kiyya oguman karaa deemullee gizeen makiina keessa taa'ullee waatu akka waan akka waan jaanjoo itti natti dhufu bakka intala iddoo intala natti intala kana hin beeku ishiin nan beektu ijoollee ishee irratti godhu garuu du'a ishiin ittiin duute kana waan argummoo dhaala namaati ilmoo namaati dhakaarraa furxurni intala kun zarii qabdii intala oromooti har'a hoggaa kan nuti oromoodha nuti maali nuun jedha takkittiin abbaa ishii gadi baatee har'a waa sheekotii qeesii maalii maastarii asirra jettee deemtu takkittiin gadi baatee biyya namaa keessa kan jirtu sagaleen taane fara. Intala tokko beediyoo wayii gurbaa wayii taawwalte gurbaan ijoollee biyya keenyatti Addis Ababatti qaama ofii kana taawwalte nama 9,000 ilaala. Beediyoo sana nama 9,000 ilaala. Irratti dubbataa isaa 24 har'a nabseen namaa duutee har'a nam takkittiin gadi baatee hafuura baafachuu didde har'a. Nam takkittiin kanaan achirus of agarreera akkuma tu kanaan dura nuun jette Girmaa Galatoomi of agarreera kanaan achirus shabarran keenyas kanarraa qabaa of beeka namni biyya Arabaa keessa jirtan kanarraa qabu kun barumsa sinaa ta'u duutiin tala kana garuu wanti rabbiin beelladaan addaan nu godhee nu uume maaliif horiidhaan addaan nu godhe rabbiin waggaa nu uume maaliif mataa kana nu kenne maaliif gurra kana nu kenne akka yaadnuuf akka namaatitti wanti beelladaan addaan nu godhee fi akka yaadnuuf akka namaatitti akka yaadnuuf kana beekaa ani baay'ee miira keessan galaan duutiin tala kanaa likkin malee garaa kiyya na bobeesse amma jabaanne too'ii bakka jirtanii walitti himaa too'ii reeffan tala kanaa buqqinee yaalaallu amma bakka wanti biraan jiru kana malee saniin booda isaa irraa caaffaru kana suutuma jalaan itti hojjechaa dura reeffa buqqinee yaalaallu odoon bubbuliin jechuudha. Kanaaf galatooma waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa. Galatoomii guddata dokumentii argattee jira kan tureetti godhame turii kun godhame maalawwan jiraatee kan eddaasii argee kan jira galatoo fayyaa ta'e koreen ijaaramuu qaba koree waan ijaaruuf koreen ijaaramu jara amma jiru kana biratti ijaarama isaan biratti dabalamee warra jiran kana biratti keessais anaayis karaa keessatti koreen makana keessattuu koree cinaatti lamaa sadi goonee jiratti ijaarra akkaataa ittiin hojjetan achitti goonee ni hordofna. Saatiin abuqa'u al tokko tokko akkana jedhu seerri biyya sanii dhayyamuu eegtu reefa du'aa keenyaa bineensi nyaataa jira reefa lafarraa buqqisuu dhiise. Ayduu daawwitta saaxinii sana ani kanaaf ani hamma namni godhu hundi ani walakkaa sadarkaa godha kan hundi because I doubt saaxinii sun farra qaba waan ta'eef saaxinii sun banamuudha. Eezar
wanti achi argamu jira. Eessa dhagaatu achi keessa jira jechuudha. Something is wrong. Maatii beekama reeffa abbaan qabne kun biyya sana fuudhan keessatti yoo galchanillee godhan. There is something behind. However, isa qofaadha miti. Yaa Oromoon turis gaafa dura rakkoo Oromoon yoo wanta amantaa walii kabajee wajjin jiraate amantaa walii kabajanii wajjin jiraachuudha. Gaa'ela walii kabajanii wajjin jiraachuudha. Oromummaan tokkoffaa ta'ee kan lammaffaa kamiin walii kabajanii wajjin jiraachuudha. Carraan yoo taane warri kana kabaja kana barbaanne duruu gammoojjii keessa ba'e gammoojjiitti gad deebisuu qabaa jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo fuudhamne tokkummaa ofirraa qabdan kana baafadhaa ofirraa. Amma kanniisa kaasee taatanii jirtu. Kanniisa udaan xaragduu abaaboo fidduu bishaan waraabuu warri tuulamaa ammaa kun jechuudha. Ani namuma hamootii qabu si keessa argaa jiru. Kophaa kiyya dhiyyaa jira. Akkuma nama xurumbaa qabatee tutututututee kunoo reef awwaala jiru kan kophaan dhiyyaa jira miidiyaa kanarraa. Sin argaan jiru daassee taatan argaa. Kanniisa daassee jechuun kanniisi gaafa al tokko nama ciniine leebisee si ciniinuu hin danda'u. Ilkeensaa achitti irraa buqqee kan itti aanu itti teessisu bishaan fidduu ta'a abaaboo fidaa bishaan fida udaan xaragduudha jechuudha. Garbichi. Kanaafuu asiin kunis shamara kana harkisaa ati achumaa si harkisaa gaafa akka shakkoora tuuteesi fide immoo warra kan soofee si arrabsa. So kanniisa daassee gaafa raatu akka sabaattis daassee taata gaddeen abiddaanumaan jiraata ummata guddaa sanirraa sana alattee dhabiti. Warri tuulamaa gadhee akkanaa of keessaa qabu. Gadhee akkanaa yoo qabaate dura ofumaa of keessaa gadhee ajjeesa. Gadhee ta'ee girmaa yoo sirrattise gaariidha girmaa of keessaa ajjeesati goota ta'atii gadi ba'a. Isuma isin jedhe kana gara biraatti garagalchuudha. Gadhee of keessaa ajjeeftan of keessaa balleeftan malee naman taatan. Maaliif ትንሿ እርሾ ንጹህ ታቦካለች። ጀነስ ተሸክመ ብልጥ መሆናችን መታን ገዲዱ ሀሚሌ ከብደጅ አሞር ነው ታሰክሩ ገዱ ኦሬዲ ወረ ኮላፈ ማለ ሰሙ ኮላፈ ማለ ገራ ኮላፈ ማለ ኤቭሪቲንግ ኮላፈ ማለ ባይደ ሜ በዶ ዲኩ ነምቲ ጎደ ነመዳሉ እንደንዳገሩ ኬቲሳ ኮላፈ ማለ ኦሮሞማ ሳ ኮላፈ ማለ ከነከና ወጅኒ ላላሚ ኦሮሞ ጀደሙ ዳመና ኦሎ ዲቃተኒ ፍራኒ ከባ ገዱ ወጅ አበዱ አናፍዱ አኮት Sanyii tuulamaa warra gootarraa dhalattee gadheedhaati dubartiin bakka dhiira kamiyyuu uumamanii garagalchitee galchuu dandeessutti har'a akka fardaa akka maxaanaa farda dhabeetti faqoorraa si harkisanii beergoo kanas si galchuu beergoo sanis si galchuu achi gadi si baaftee gaddeentu warri mataa furrii warra farsoo itti zarii kenneessaa akkana ture warri tuulamaa akkana turre yaadoo warra gadi taa'ee lafanii tokkosuu beeku ture beekan. Acaaluu hundeessaa itti acaaluu hundeessaa waan inni sirbuutti reeqisuudhaaf akkanumaan danqoo ofirraa dhangalaasuu malee sirboota isaallee maal jedhuudhaan labaniin kuni eessatti dhaabate seenaallee hin beektan keessa galseettani gaddeen kutaane afaan oromoo. Sin dhukkubaadha anaan mamillee na jibbaa almost time teebilii sinii kenna waan ta'e maaliif ilmi namaa nama dabeessa gidduutti iyyaan jiraatu dabeessi yoo lafaa ka'ee waan tokko godha ta'e waalaan addeema maaliif biqilummoo araba eega. Biqileera amma achi buqqisee midhaanichi guddachaatuma deema. Itti aanee ombuxii eega. Gaafa ombuxii argaa hin daraara jedheeti immoo eega. Gaafa daraarummoo iyyuu inni ishee ta'ee eega. Gaafa bilchaatu isheetas nyaachaa kanuma is a process right? Bakka jirtanitti hookaa hin asheettan, hookaa hin daraartan, hookaa hin biqiltan akkuma dhagaa achumatti akka faandoo taatanii yoo jiraattan taatan nobody's gonna spend time with you. Maaliif kajeeltuudha garbummaan siniin tu'ee garbummaa jala fiiguu jaalattu jechuudha. Al tokko gadaadhuma keessanuu isinumtuu waan sodaattan natti fakkaate maaliif sirriitti sin galcha inni sun sila